nagaa bultanii meegalanni waaqayyoo haa ta'u jedhame nagaa maa waaqayyoon galateeffachuun isinitti ulfaate moo galanni waaqayyoo haa ta'u jedhame dhugaadha al tokko namni rakkina adda addaa keessa galee gadda adda addaa keessa galee dhufuu danda'a arrabni isaa gumgummi kajeela haa ta'u mee arraba keenyas gumgummi kajeelu kanaani akka inni gumgumneef galanni waaqayyoof haa ta'u jedhame Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen waa hundumaafuu galanni waaqayyoof haa ta'u ameen Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u in kadhanna gara sagalee waaqayyootti sonseen haleluuyaa raabaadeena maalaa jaalabaariyaawos nabran darbin sagalee keetiin natti dubbadhu jedhaani waaqayyoon bakka sidha ga'uun barbaada atis natti dubbadhu yeeklaatoona maalaa jaalabaariyaawos raalabaariyaabas አትለፈኝ ብሎ በቃ ነብረን ደርብን ዋቀዩ ነው ትሩበዱ ይራኒ እግዚአብሔር ይናገራል ነው ትሩበቹ ወርባዳ የሆኑት ከነሰ ተገኙተይ ከዳንከኛ ከስተው ቀባ አከን ሲዳጋው ነገር ጋር ዮት ድበት ወከን ሲዳጋው ነገር ጋር ዮት ያሶት ወከን ሲዳጋው ነገር ጋር ላባ ያዳሮና ማራ ላባ ጃላባሪያቦስ ሪላባ ዳና ማጃላባሪያቦስ ila dubartiin suni mana ishee keessatti murteessitee baate dhaqee uffata saayyoon tuqeeyyuu nan fayye jette dhukkuba ishee isa waggaa 12 birmaduu nan baa jette mana keessatti amante ibidda mana keessatti qabsiistee dhufte gaafa Kiristoos Yesuusin bira geessu garuu hin boba'e alaba jaana maariyaabos Abba keenya gooftaa keenya iddoo kanatti nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u yoo ati dubbattu si yaa waaqayyo akka si dhageenyuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu nu gargaari akka si dhageenyeef yaa waaqayyo ittisuu kan barbaadu kamu macci dukkana hojiin isaa kan diigame haa ta'u maqaa Yesuusiin diigamu maqaa Yesuusiin diigamu maqaa Yesuusiin diigamu karoorri diinaa haa diigamu ilmi waaqayyo Yesus Kristos hojii diinaa diiguudhaaf mul'ate akkuma dubbatu maqaa ilma Yesus Kristos ganama kana hojiin diinni yaa waaqayyo dhaloota kanarratti torban guutuu hojjete maqaa Yesus Kristos saatii kana jalqabee zeero haa ta'u duwwaa ta'u mee hojiin diina kootii diigameera dhame maqaa Yesuusin diigameera maqaa Yesuusin diigameera karoorri diinaa diigameera kaayyoon diinaa diigameera harki waaqayyo amman wajjinaa ta'u afurri waaqayyo amman wajjinaa ta'u eegesummaa waaqayyo amman wajjinaa ta'u eega walichaatiin ameen abdiidhaan jiraachuu maduree abdiidhaan jiraachuu galanni fulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen maaliidhaan jiraachuu abdiidhaan jiraachuu galanni fulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u har'a waaqayyo nutti dubbata waan baay'ee nu gorsa galanni fulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen abdiidhaan jiraachuu jalatti qabxii gurguddaa sadiitu jira qabxiiwwan gurguddaa sadan yoo beekne baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef galanni fulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen haleluuyaa maaliidhaan jiraachuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen abdiidhaan jiraachuu haleluuyaa abdiidhaaf jiraachuudhaaf maal haa goonu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen abdiidhaan jiraachuudhaaf eegenne abdiidhaan jiraachuudhaaf maal haa goonu allattoo gaaffiidha maal haa goonu maal gochuu qabna abdiidhaan jiraanne egaa jennee abdiidhaan jiraachuudhaaf maal haa goonu
Yesus ilaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Xiimotewos sadii Xiimotewos ija sadirraa kaasnee gaafa laallu tokkorraa kaasnee aga sadhumaa laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kutaa kana keessatti waa'ee barumsa sobaa fi badhaadhummaa dhugaa yaadachiisuudhaaf jedhee kan inni barreesse jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti iddoo kan qabate maalidha? Barumsa sobaa fi badhaadhummaa dhugaadha. Barumsi sobaas ka'ee jira. Badhaadhummaan dhugaas jira. Akkuma badhaadhummaan dhugaa jiru immoo badhaadhummaan maalis jira? Inni kan sobaas jira jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Egaa isa kana adda addaan sirriitti Waaqayyo adda addaan baasee waan nutti himuuf galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Akkasuma kuticha nan dubbisa. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirriidha fi barsiisa ittiin nama Waaqayyo ta'an wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate namni akkasii obbo Koksuudhaan of arguu dhabee hamaas hin beeku. Homaas hin beeku. Yaadni isaas waan irratti dhukkubsate waliin morkachuu fi waldiduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu waldiduu keessa immoo weennoo qocoloo maqaa walii balleessuun hamatti akkasumas immoo mamuutu keessaa ba'a jedhee dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Egaa kun waa'ee barumsa sobaadha. Namni barumsa sobaadhaan baratee fi namni barumsa sobaa barsiisu tokko yaada kanarraa deebi'uu hamma hin dandeenyetti barumsa sobaa kanarraa deebi'uu hamma hin dandeenyetti keessa galaa'edha. Hamma irraa deebi'uu hin dandeenyetti itti morkata. Barumsichi garuu dhugaa miti, sirrii miti, soba garuu akka waan dhugaa ta'etti dhaabatee maal godhaa fi barumsa sobaa kanaaf dhaabatee falmaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Barumsa sobaa kanaaf dhaabatee falmaa. Barumsa sobaa kanaaf hin jiraata. Barumsa sobaa kanaaf hin hojjeta. Barumsi kun immoo maal fidaa? Qocoloo fidaa, weennoo fidaa, waldiiguu fidaa, waldiduu fidaa, gargar ba'uu fidaa. Barumsi wanni waldiiguu, qocoloo, weennoo wantoota kanaan kana fakkaata waldiddaa wanni inni fiduu fi barumsa Kiristoos waan hin taane. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Barumsi sobaa wanti inni waldiiguu, walii galtee wanti inni dhoowwuuf tokkummaa wanti inni dhoowwuuf amantoonni waliin akka hin jiraanne akka wanti inni godhuuf jalqabni isaa barumsa sobaati. Barumsa sobaa kun immoo Kiristoos irraa waan hin taane Kiristoos irraa osoo ta'e tokkummaa ijaaraa Kiristoos irraa osoo ta'e wal jaalachiisaa Kiristoos irraa osoo ta'e wal simachiisaa Kiristoos irraa waan hin taaneef namoonni barumsa kanarratti maal ta'u waldidu. Tokkummaan hin jiru jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Barumsi sobaa waldiddaa fi morkii walirratti ka'uu maqaa walii balleessuu dabarsanii wal kennuudhaaf nama saaxila. Barumsi Kiristoos garuu tokkummaa ijaara. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Tokkummaa maal godhaa? Deebisee ijaara. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waa'ee barumsa sobaa kana dubbadhee kallattimaan biraan darbe jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Barumsa sobaa maaliidhaan jedhee Kiristoos irraa waan hin taaneef tokkummaa diiga malee tokkummaa hin ijaaru. Waldiddaa fi garaagara ba'umsa fida jechuudha. Barumsi sobaa. Barumsi dhugaa yoo ta'e garuu Kiristoos irraa waan ta'eef tokkummaa hin ijaara. Amantoonni tokko ta'anii yaada tokkoof, kaayyoo tokkoof, galma tokkoof maal godhu akka isaan ka'an hin taasisa jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Lakkoofsa jaarraa akkas jedha. Lakkoofsa shanii fi ja'a itti dabaleen dubbisa. Namoonni warri qalbiin isaanii bade barumsa kanaa warri qalbiin isaanii bade wal arrabsuun kana keessa hin dhufa. Isaan immoo dhugaa waan hin fudhanneef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan se'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nama Waaqayyoo ta'uun maal se'u? Waan ittiin bu'aa argatan se'u. Barsiisota isaanis ta'e warri isaan irraa baratan illee sammuun isaanii kanaan qabaman. Nama Waaqayyoo ta'uun maal se'u? Waan ittiin bu'aa argatan. Waan ittiin bu'aa argatan, waan ittiin sooraman, waan ittiin qabeenya guddaa argatan se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ameen. Nama waaqayyoo ta'u isa tajaajilu yaa ta'u isa waaqeffatu haa ta'u isa qabuyyuu haa ta'u. Barumsa sobaa kanaan namni bitan barumsa sobaa kanaan namni booji'ame. Asitti ka'ee osoo waldaa kana keessa raajiin tokko ka'e maaliif ka'e? Maallaqaaf ka'e. Biizinesiidhaaf ka'e. Tajaajilaan nama soositti tokko nama tokko muudanii biizinesiidhaaf ka'e. Biizinesii isaa hojjechuudhaaf sooromuudhaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sammuun isaanii qabamaadha waan ta'eef waa'ee nama waaqayyoo iyyuu adda baasanii hin beekan. Lakkoofsi akkas jedha. ስድስት ቁጥሩን ታነብልኛለህ በአማርኛ ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንም አንዳችም ወደዛ አትግባልኝ እኔ ቁጥር 6 ነው ያዘዝኩ። እሺ ገለኒ ፍልፍል ኢየሱስ ይጣፋተው ነማ ዋቀዮታውን nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qabu. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isaaniif nama waaqayyoo ta'uuni biizinesii argachuudhaaf lafa kanarratti kuusachuudhaaf mana ijaarrachuudhaaf makiinaa bitachuudhaaf itti fakkaata. Warra sammuun isaanii barumsa kanaan dukkaneeffame jechuudha. Isaan kuni yeroo hundumaa qocholoodha. Tajaajilaan tokko yoo ka'e mataadhaaniituma gaddeebisuu barbaadu. Qaxaqaxaniituma. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyoollee kana beekee bara kana tajaajiltoota maafuyyuun dhagee. Abammaa tokko maal jedha isin fakkaata? Ushaa beetti coon gamaan mangaduun ayitoo mila. Farsooma ay faraamma. እውነተኛ ትክክለኛ ጥሪ ያሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር በእውነተኛ ትክክለኛ የተጠሩ ሰዎች የፈለገ ማንንም ቢጮይ ይቀጥላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደ ወንዛ እንዳንገሱ እንጂ አሜን አሜን። ወንዛ እንዳንገሱ እንጂ ያ ብቻ ሳሊቤው አብዲዳን ጅራችሁ ገና ሁለት ፍና ቆይ ገና ላላ ገላኒ ፉልፍን ኢየሱስ ይዳፋታው galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Egaa abdiidhaan jiraachuu nuti jalqaba keenya beekuu qabna. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Itti aanee jiddu galeessa keenya beekuu qabna. Rumah kenyas beekuu qabna. Qabxii gurguddaa sadii ol wajjin laalla. Jalqaba keenya haa beeknu. Abdiidhaan jiraachuudhaaf jalqaba keenya haa beeknu. Lakkoofsi torba maal jedha sama baay'ee jalqabee dhiise. Tokko fi dubbisime. ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንምና አንዳችም ልንወስድ አይቻልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Nui waanuma tokko illee fuunee gara biyya lafaa kana nuun isa keessa illee waanuma tokko fuunee deemuuf galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Abdiidhaan jiraachuudhaaf jalqaba kee beeki. Abdiidhaan jiraachuudhaaf jalqaba kee beeki. Abdiidhaan jiraachuudhaaf jalqaba kee beeki. Jalqaba kee gara biyya lafaa kanaa gaafa dhuftu warroonni amma barumsa baranni geggeeffaman kuni waaqayyoon tajaajiluun lafa kanarratti bu'aa argachuu isaanitti fakkaata. Garuu waaqayyoon tajaajiluun waaqayyo biraa maal jechuudha? Gonfoo ulfinaa biraawo gonfoo qajeelinaa gonfoo amantii gonfoo jireenyaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kana fudhachuudhaaf malee har'atti bu'aa wayii argachuudhaaf miti nuti kanaaf saba boodhaa bannee iyyinu galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u.
ቢሰጠን እንኳን ዋጋችን አይደል ኦስማኑ ከነመዩ ማሊከኝ ገስከኝ ገስከኝ ከናም ከናፍ አብዲናን ጅራቹ ዳብ ቀምጢርን ጀልቀባ ከኛ ቤኩ ማጀለ ጉታን ለቆይ ዞር ወመቶ ኮሌ ፉ ነገር በየለባ ከና ይጥፍ ኢየሱስ ይዳብገለን ጉዳና ተው ሜዳን መኪናዎች እንደለተ እሺ ነምን ማናዎች እንደለተ እሺ ነምን ጆሌዎች እንደለተ እሺ ነምን ብር አካውንት ከሰን ከሰ ቀብደዎች እንደለተ ምንጅሩ ባሩ ጅራ ገለኒ ፉልፌኔ ኢየሱስ ይዳባታው አሜን ወመቶ ኮዩ ፉ ነገር በየለባ ከና አሉፍነ ማዳም ሊገኝ ቁል አካኑ እንጀ ጃጅሮ አብዲዳን ጅራ አዳይኑ እንጀዳ ኢየሱስ ይዳብገለን ጉዳና ተው አሜን አብዲዳን ጅራ አዳን አብዲዳን ጅራ አዳብገሩ ጀልቀባ ከኛ ቤኩም ባይወርባችታ ጀልቀባ ገረብየ ለባገና ጋበሩ ወመተኮ ሆነዩ ዋው እገማ ሁኔ ነው ኩነተተ ደማ ቦኛለ ማፉ ዴሩቴ ማዝ ያላብረተ የለው ማፉ ዴሩ ማዝ ያላደበ ማጣብ ደቦሳ የልቀባ ገረብየ ለባገና ከንስ ቢደኙ ዋጋዮ ሚቲ ገረብየ ለባገና ከድፍቱ ከንስ ቢደኙ አባኬቲ ላካራኬቲ ማሪ ዋጋዮ ሚቲ ለባገና ተከታተሉ ከንጎደ ዋጋዮ ማከተራቱ ከንጎደ ካዮሳት ካሮራሳት ሆጂሳት ገለኒ ፉልፌኒ ኢየሱስ ይዳፋት አሜን ካዮ ዋጋዮ ገረብየ ለባገና ካሮራ ማለ ይደለ ኢየሱስ ይዳገለኒ ጉዳና አሜን ካሮራ አይደለም ካሮራ ሁሉ መዘባ ገሩኝ ያው ለባገና ነው ኢየሱስ ይዳገለኒ ጉዳና ያበደ ቢኖ አላ ሳይነማ ወራኔ ታከሽ ነው ወራኔ ደምና መኪና ያለው ሰው የሱ መኪና ሬስቶራንት ና እዛ ተድሮ ቆሶም ትናደራለች ዛሬ ግን ሬስቶራንት ና እዛ ተደርስና መኪና ትመለሳለች ለሌላ ትሆናለች መኪና ገለኒ ፉልፌኒ ኢየሱስ ይዳፋታው አሜን ኑይ ወራከነ ደምክሱዳ ወመቶኮዩ ፉኔ ገረብየ ለፋ ከና isa keessais murasa male ma fune wanto koyu funende galani bulfile yesus idabara abe bicha mata bicha dara negar yalen no gelen kan ijate yenen akalen kan ijate እዚህ ነው አፈር ነውና ወደ ምን ይመለሳል አቤት ገለኒ ፉልፌኒ ኢየሱስ ይዳባታው አሜን ሁማቱ ደሉነ ሁማቱ ዴቪድ ያቲ ተቆፋ ማሪ ነኝ ጀዴ አብዲ ረጅላችኋ jalqabofi kana kedam beetu mande beeta galani fulfinni yesus idafato wanni jecha jiru yo sunduren geenye sanifa singafadda katti tokkofan abdi dan jiraachudha jalqabofi jalqabni keenya maarida homo tokko funetu gara biyya lafa kana numa turfe galani fulfinni yesus idafato amen homa funendo al toko rakkinonni gurguddaan yerootti mudam namota mudatu nagar
Gaafa makiinaan isa garagal kana booda makiinaa bitachuu hin danda'u jedhee maal godhu? Marzii dhuga yookaan haadha itti godhu. Jalqaba godhuuf makiinaa wajjin dhufe? Eeshi gaafa ilmi isaa hangafa jalaa ta'u wayyoo mucaa koo biraan hafu boollumaan seenaa. Wajjin dhufe mucaa isaa? Wajjin dhalate? Hin dhalanne. Kanaafuu abdiin keenya mucaa keenyas miti. Abdiin keenya qabeenya keenyas miti. Abdiin keenya isuma gara biyya lafaa mirgeenya. Ameen ameen. Abdiin keenya isuma waaqayyo. Abdiin keenya eenyudha? Isuma waaqayyo. Eshi qabxii lammaffaadha. Wanta karaa irratti arganne abeen abdiidhaan jiraachuudha. Wanta karaa irratti arganne abeen guyyaa keessa waan arganne jechuudha. Karaa biraadha. Abdiidhaan jiraachuudha waan guyyaa keessa arganne yookaan wanta karaa irratti arganne. Kawlattu አንድ ማለት ትችላላችሁ። akkasiniif ifasinii ta'uuf waan karaa irratti arganne guyyaa keessa waan arganne jechuudha. Sabeekudha. Abdiidhaan jiraachuudha. Eenyuun maawaq allatti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kana beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Sirriitti ilaallu. Caafaticha irraa sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Eshi lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu yoo qabaanne nu ga'a. Ngau. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Warra soorummaa barbaadan immoo qoroma kiyyootti kajeellaa gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti in kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa hin buusu. Horii jaalachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii jaalachuu irratti ka'atanii amanticha irraa immoo badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis waraanamaniiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa kutaa kana keessatti kan laallu hundumtuu namicha erga dhalatee hunda kan argateedha. Mana yoo keessa jiraatus yoo ta'e qabeenyas yoo ta'e maalas yoo ta'e garuu namoonni maallaqa jaalachuu irratti waan of kennanii waraansa baay'eedhaan maal ta'aniiru? Waraanamaniiru. Maallaqni hundee cubbuun hundumtuu maalirraa ta'uudha? Madduudha. Gaafa jedhu baroota kanaan namoonni baay'een dogongoranii sana fi ta'aniiru. Maallaqa illee akka waldaa keessatti maqaa Yesuusiin jechuutti ka'aniiru. Galanni bulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf kun immoo maalidha? Hubannaa isaa sirnaan dhabuurraa kan dhufuudha jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti kan jedhu rakkina kan fidu maalidha? Maallaqa qabaachuu moo maallaqa jaalachuutu rakkina? Jaalachuudhaafi qabaachuu rakkina qaba? Qabaachuu rakkina qaba. Adda baasnee beekuu qaba. Nuti amantoonni adda baasnee bakka macaafa irraa gaafa dubbisnu walumaa kaanee Yesuus mana kiyyaa Yesuudha. Maaliif akka inni jedhame adda baasu. Gooftaan Yesuus maal jedhe? Maatiyyoos 6:20 maal jedhe? Gooftaan maal jiraachuu hin dandeessan. Isa tokko jibbitanii isa tokko immoo maal gochuudha? Jaalachuu. Akkuma kana isinis horiidhaa fi anaafis jiraachuu hin dandeessanii jedhee gooftaan Yesuus jara sararee dubbatee. Maallaqa ittiin hojjechuu irraa kanatti itti fayyadamuu irraa kanatti jaalala isaa qabaachuun
hundee cubbuun hundumtumaa irraa ta'uudha irraa mul'ata. Qabaachuu rakkoon qabu jaalachuudha maallaqa isaa. Jaalachuu. Jaalachuu jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf namni tokko osoo maallaqa sinirraa fuudhee sin dhoowwate maallaqa kan jaalatta yoo ta'e mana murtiidhaaf. Yookaan immoo kallattii biraatiin uleedhaan illee yoo ta'e lekkii galchitu saniin booda maal keessa galtanii jirtu? Cubbuu keessa galtanii jirtu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Maallaqa jaalachuutu cubbuudha malee nuti tokko jaalanneerra. Garaa keenya tokkoof kennineerra. Keessa keenya guutummaatti mana isaa gooneerra. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusin jaalanneerra maallaqni immoo itti fayyadamuu irraa kan hafe nu biratti gatii wayii qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nu biratti gatii wayii hin qabu. Wala jeesuudhaaf hin ta'u maallaqni nu biratti. Dabarsinee itti wal kennuudhaaf hin ta'u maallaqni nu biratti. Maallaqni iddoon ishiitti salphatte nu biratti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantoota biratti salphatte. Namoota kaawwan biratti maande osoo amma tokko baankii dhaqee miliyoona 10 kan namni qabu baankii dhaqee akkaawuntii keessa birriin hin jirtu osoo jedhanii achuma wasaasaraan baatanii galu. Miliyoona sirriitti baatanii galu namichi achuma yookaan immoo achumatti du'ee nagaa sallee yookaan maal ta'a imala. Namoonni maratan baay'een isaanii kasirraa ka'anii jalqaba isaanii wallaaluurraa kan ka'e waan guyyaa keessa argatan wallaaluurraa kan ka'e haga maraatanitti ga'aniiru. Allaga salphaatti fakkaatee nama maraacha. Hin maraacha sirrii. Nama wal ajjeesisaa hin maraacha illee. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf maallaqa jaalachuurraa kan ka'e namicha maal ta'a? Hin jiru akkaawuntii gadi wara jennaan bakka abdiin isaa hundumtuu maali? Ishema waan ta'eef dhumatee fiira bakka achumatti teessaalee mataa. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Garaagarummaa pheenxee fi warra biyya lafaa kana gara. Ameen. እግዚአብሔር አዋቂ ነው ለተማ ይላል ገራኒ ወልበኒ ኢየሱስ ይዳፋታው አሜን አሜን እንጂሮ ሶተኒ ምንም አይደነግጡ ምንም አይለው ምንድነው የሚለው ካፉ የሚወጣ ምንድነው እግዚአብሔር አዋቂ ነው ለመልካም አደረገ ገራኒ ወልበኒ ኢየሱስ ይዳፋታው አሜን አሜን ጋሩማ አውጀ ይዳዋቀ ጋሩማ አቆሪ ለመልካም አደረገልኝ ይላል ይሄ ባላል የታካላ ካለለው ያ አይባል እንዴ እንበንዴታ አይደል ጋፋ ዋዚያላ ደልከገር ወይዮ ገኘቱ ዳነ አመን ዱቀጥስ ነው ማደ ፈጣሰ ገራኒ ፍልፍኒ ኢየሱስ ይዳፋታው አሜን አሜን ዋኑ ጉራ ከሰ ገረ ከኛ ዱፌ yoo dhufe faayidaan qabu. Ijoobin haasaa turre kanaan bobba'aa yoo obboleessi keenya barsiisaa ture. Wanti guyyaa keessa gara isaa hundumtuu sagale. Hagaadha manaatiin bahu. Galanni ulfinni Yesuus idaafa jira. Hagaadha manaatiin bahutti wanti guyyaa keessa dhufe ijoobin maal godhe? Galee moo galee? Ijoollee kudhan qabaa kurnanuu biyyaa tokko dha. Gaddarratti mal gaddarratti gad. Ani macaafa yoomiin dubbiseetan gooftaa kanan fudhadhe. Yoomiin dubbisee. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Gaafa yoo dubbisu waaqni waaqa nama kanaa dhuguma waaqa eegan bakka. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Gaddarratti gadda dhage. Qabeenyi kee hundumtuu dhumateera raawwateera macarrashaa irratti gaafa inni macarrashaa
iddoo macarrashaa irraa dhufee kan jechuun qabeenyi isaa inni macarrashaan gaafa itti himamu ijoolleen kee martuu iddoo tokkotti dhumaniif gaafa jedhamuun jilbeeffatee waaqayyoo kennee galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Isatu kenne maaltu isatu fudhatee bakka kanarra wanta biraan dubbanne yoo biyya akkineedha galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yoo wanti guyyaa keessa gara isaa hundumtuu maal ta'e isa ganii isaanii maal dhagaye wanti guyyaa keessa gara keenya dhufe hundumtuu nu ganee deemuu danda'a. Yoo nu ganee deemuu baate nu ganee deemu. Galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Waan ta'utti ni maal isi yoo inni isin ganee deemuu iyyuu baate qabeenyummaan kun isinummaan jala diigdanii guyyaa waaqeffannaallee haftaniituma jala diigdanii dhumusitan sun yoo innummaan isin gadee iyyuu deemuu baate isin gattanii deemu. Gaafa ol deemte garuu qabeenya kee waaqeffachaa turte waan ta'e Maatiyos 7:23 Yesuus si deebisa jechuudha. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Deebinni Yesuus si deebisu maalidha? Ol kaasa galee? Galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Bakkaan isin beeku. Raajii dubbachaa ture. Ittiin mana jaalatti isin beeku. Ibidda samii gabbuuseen jira. Ittiin mana jaalatti isin beeku. Galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u. Hojii aangoo gurguddaa hojjetee jira. Ofumaa ittiin jiraatan isin beeku. Anaan maanaaf hin boonu. Maaltu dhabame jechuudha? Jaalalatu dabale. Yesuus maal jedhe iddoo isaatti kanaaf akkasuma lafa hin dubbanne beeku. Lakkoofsa 20 meeqatti irratti dubbate. 21 irratti maal jedhe? Jaalala abbaa gosa waaqarraa nama godhutu mootummaa waaqayyootti galana ta'e. Afurota moota baafnee irra jedhanii hundum tajaajiltoota jarreessuun ni baay'ee isaanii. Algam ittiin galle galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Waan biraa waaqeffachaa ture. Waan biraa duukaa fiigaa ture. Baay'een keenya gooftaa kana seenaa keenya kan geeddare awwaara keessaa kaasee nama nu godhe har'aoo galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Waan tokko sin gorsa gooftaan jireenya keessa yommuu jijjiiru uffata keessan malee keessi keessan jijjiirame. Keessi keessan sanuma jijjiiramuu qabu Kiristoos irratti. Uffata keessan jijjiiruu dandeessu. Nyaanni keessan inni kaleessa qixxaawoo jaarrammoo yoo waan biraa ta'uu danda'a. Kun jijjiiramuu danda'a. Kun hin garuu eenyummaan keessan Kiristoos irratti qayyaramuu qabu. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Jaalalli isaa qabdan sanuma ta'uu qabu. Qabaanneedhaaf dhabneedhaafis isan jaalannu qabaanneedhaafis isan jaalannu dhabneefis isan jaalannu inni jaalala waan ta'eef jaalala. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kana jijjiiramuu qabu. እግዚአብሔር ነኝና በሉ ani waaqayyo waan ta'eef hin jijjiiramu isinitti hin geeddaramu nullee geeddaramu qabu galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. መንገድ ላይ እኮ ነው የተገናኘን መንገድ በቃ በቂ ነው ሌላ ባላችሁ ቢሮ ራሱ በቂ ምንድን ነው ሁላታ ገራ ለሳት ጌታ ገበሬ ጎዳ ሀብታሚ ጭማ ቤከማቴ ከንሲናጃ ኬሰሙ ይወግረኛ ይወከሰት ቱጃቶ ወሰዋቀዮኒ ዋይፈቴ ይሰለ ገለኒ ፍፍል ኢየሱስ ይላባታ አሜን አሜን ጅሮ ዋይፈቱ ከነት ijoolleen abbaa qabeenyaati waan ta'aniif akkuma barbaadan jiraatu. Inni garuu akkas godhatu. Sababa ijoollee isaatiillee waaqayyoon waaqeffata. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Akkuma ijoolleen kurnan ijoolleen kun iddoodha. Hunda'u maal dhagooti ijoolleen har'a mana nama tokkoo deemu bornoon yaamichi guyyaadhaan waama jiruuf yeroo iyyuu hin qabdu ijoolleen. Mana walirra deemanii nyaatu jaalala walii qabu. Maal hafteen jira qabeenyi jira. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Qabeenyi waan jiru bakki isaa jiru anillee osoo maal jedhani osoo maaddira jedhani osoo sooratarra jiran dhumte ijoolleen martuu. Inni garuu ijoolleen isaa kana
beekamsa waaqayyootiin akka isaan hin rukutamne guyyaadhaa gara guyyaatti waaqayyoof maal godha ture? Aarsaa hin dhiyeessa ture. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo gubbaadhaa nama ragaa ba'ee anaaf isin osoo ta'e amma waaqayyo gubbaadhaa ragaa nu baalaata. Nu baalaata. Gaafa nuti tolee xiqqoo ishiin onnooti haleluuyaa na bakka nu taala gaaf kaano. Kaleessa utaaltee kaleessa akkuma faarfatte irrallee faarfadhu. Gaafa argattes faarfadhu gaafa dhabdes faarfadhu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jijjiiramuun hin barbaachisu. Gonkumaayyuu hin barbaachisu jijjiiramuun. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Warri amma biyya lafaa kana irratti sooressa ta'anii waan guddaatti akka of hin seene abdii isaanii soorummaa isaa hin amansiifne irras akka hin kaanne isaan hubachiisi. Abdiin isaanii waaqayyo isaa waan hundumaa akka ittiin dhimma baasu baay'isee nuuf kenne irra haa kaa'atanii jedhee dubbata. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Warra biyya lafaa kana irratti jechuudha soorota warra ta'an soorummaa warra qaban qabeenya warra qabanii fi waa'ee isaaniidhaaf kutaa kana keessatti kan inni dubbate jechuudha. Abdii isaanii eenyurraa kaatan? Waaqayyorraa kaatan malee soorummaa isaaniirraa akka isaan hin kaanneef barsiisi. Xiimootewoosin barsiisidha. Barsiisi Xiimootewoos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Bakka abdii isaanii maalirraa kaatanii soorummaa amma mul'atee boru badurra osoo hin taane abdii isaanii maalirraa kaatanii? Waaqayyorraa kaatanii. Soorummaan isaanii kan amansiisu miti. Har'a mul'atee boru bada. Faayidaa hin qabu. Ija isaanii yeroo hundumaa yoo sooromanis yoo hiyyoomanis yoo kamiyyuu waaqayyorra akka isaan kaataniif isaan barsiisi isaan gorsii jedhee dubbata. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Dhugaadha. Namni yoo gaafa waa argatu gooftaa hin dagata. Hin dagata. Numaayyuu Paawulos waa'ee kana gaafa nu namni osoo hin fuudhin dura gooftaa tajaajila. Siga fuudhee hoo haadha manaa isaa tajaajila. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Osoo hin fuudhin dura gooftaa tajaajiluuf hin fiiga. Kana booda immoo haadha manaa isaa tajaajilu. Osoo hin fuudhin dura gooftaa tajaajiluudhaaf fiddisan booda immoo abbaa manaa ishee gammachiisudha. Akkasiin miti. Wama arge haasa'e namni kun. Wama arge dubbate. Wanni guyyaa keessa dhufe. Wanti guyyaa keessa arganne jaalala gooftaa kana nurraa hedhisuu hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa qabxii sadaffaan maali? Xumura keenya haa beeku. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Xumura keenya maal haa goonu? Haa beeku. Esh. Lakkoofsi 7 maal jedha? Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa kanaa hin dhufne. Isa keessas waanuma tokko illee fuunee deebi'uu hin dandeenyu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Wuma tokko iyyuu fuunee waan kan hin deebineef maaf dhiphanna? Maaf of cinqina? Macaan qulqulluuni duraan dursati mootummaa waaqayyoo maal godha? Inni kun maal ta'e? Mee hundi keenyaaf alaala. Egaa muraasa hundi keenyaaf alaala. Alaala. Mee ani duraan dursee mootummaa waaqayyoo tan barbaadaa jira moo? Isa duukaa buusan na duukaa buusanan barbaadaa jira kan jedhudha alaala. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jaalalli gooftaadhaaf qabnu hir'achuu hin qabu. Yoo kamuyyuu tokkummaan isa wajjin hin qabnu laalla'uu hin qabu.
cimuu qaba malee. Gaafa waa arganne gooftaa waaqeffannee gaafa dhabne mooyyuu kan gumgumnu yoo ta'e deebisaa jettani Israa'eloota laala. Gaafa waa arganne gooftaa tajaajillee gaafa waa arganne gooftaa waaqeffannee gaafa dhabne immoo kan gumgumnu yoo ta'e akkuma Israa'eloonni tokkoon isaanii biyya isaanii biyyaa deeme sanatti osoo hin galin lafa onaa keessatti dhuman akkasuma nullee. Tokko isaanii hin galan. Israa'el Gibxii ba'ee Kanaanitti galuun fakkeenya nuti har'a maalis mootummaa Waaqayyoo galuuti. Isaan irraa waan barannu qabna. Israa'eloonni biyya Gibxii keessaa gaafa ba'an Waaqayyoon isa akkasitti isaan geggeessisan irratti maal ta'an? Osoo dinqii isaanii hojjetu osoo eegumsi isaanii baay'atee osoo jiru osoo inni isaan guyyaa utubaa duumessaan isaan dura deemu halkan utubaa ibiddaatti osoo isaan geggeessu yoo beelaan nyaata ergamootaa kamiidhaa jennee osoo isaan nyaachisu Waaqayyo irratti gumguman maal hojjete? Shunkurtii biyya Gibxii, dubbaa biyya Gibxii, dinnicha biyya Gibxii wayya. Galani eessatti hafe lafa onaa keessatti dhaloota achitti kaarra sedhatan bichaatu gale. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloonni karaarratti dhalatan waa'ee dubbaas hin beekan, waa'ee shunkurtiis hin beekan isaan kanaaf galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Oduu yaaduudhaaf hin barbaadan gaazaan wama karaarratti dhalatan waan ta'eef Iyyaasuun faanti Musee faanti waa itti lallaba waan dhagaanii Waaqayyo biyya kanaatti asin galcheedha. Isaan afoodhaaf isaan. Ahuma isaanii afur. Yaadni sun garuu dudduubatti waan gattee dhufte waan qabnu osoo achi yaaddu lafa onaa keessatti dhuma. Tokkotti ishiin galu. Kaaleef Iyyaasuu irraa kanatti. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuudha. Of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Akkuma Israa'el lafa onaatti hafe lollee mootummaa Waaqayyoo itti galuu dhiisiiti ijaan osoo hin arginamne. Barumsa sobaa tokko jira. Sinettani erga fayyite hin galta. Bakka amanteerta hin galta. Dhugaa jirtu immoo sinettani maal? Amantii hojii gaariidhaan hin mul'anne maali? Babalkaan sinaan sagallatee ada mootummaa Waaqayyoo mootummaa warra du'anii jedhe mootummaa Waaqayyoo mootummaa maal jedhe mootummaa warra jiraatanii jedhe. Amantiin kee hojii gaariidhaan hin mul'atu taanaan amantiin kee maalidha? Du'aadha waan ta'eef dhaaltu mootummaa Waaqayyoo ta'uu dhiisiti ijaan nu agartu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf abdiidhaan jiraachuudhaaf homaa akka finneen dhufne beekne waan karaa irratti nutti dhufe mooyyuu osoo bakka hin kenniniif keessa hulluuquu qabna. Hiyyummaas ta'uu danda'a, durummaas ta'uu danda'a, gooftaa qabannee keessa hulluuquu qabna. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Inumaayyuu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Qabxiilee sadan kana beekuun baay'ee barbaachisaadha adeemsa kiristaanaadhaaf. Qabxiilee sadan kana garuu yoo wallaallee deemsi keenya karaa irratti hafuu danda'a. Waan karaa irratti nu mudate bakka osoo hin kennin galma keenya qofa laallee adeemuu qabna. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Ta'us wanti karaa irratti nama mudatu kuni cukuratii nama kan saaqudha. Wanti karaa irratti nama mudatu kun gammachuus qaba, gaddas qaba, wal makaadha wanni isaa yoo gammachuudhaas fudhatee gammachuudhaanis si dabarsee gadda biraatti ga'ee jiraaf. Mammoo hin gaddisa. Sana keessa obaate immoo gammachuutti deema. Waan akkanaa baazan gisee dubbatumaa jira seefiilteenis jedhe. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf jireenya biyya lafaa kana keessatti bakka gammachuun isaa waan biraa taal tokko bakka. Sanin booda gaddi isaa immoo san caala. Gammachuun biyya lafaa kanaallee sin fudhati. Gaddi biyya lafaa kanaallee sin fudhati.
jidduutti dhaabadhu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yoo namni martuu gammadee harka cabacabee ilil jedhu ati immoo hin dhaabadhu. Maa isin gammachiifne kaasi. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yoo namni hundumtuu gaddee moon ati immoo hin kofalta. Maaliif? Abdii qabda waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ati abdii kee ilaalta kan kee waan namni gammadutti hin gammaddu. Waan namni gaddutti ati hin gadditu. Kan kee yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo maal jedha? Filiphisius 4:4 maal jedha? Eenyu natti hima? Yeroo hundumaa gooftatti erga jedhee booda dabaleen jedha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Gammachuun keenya Waaqayyoodha. Kan hin boorofne, kan hin shaaramne, kan hin jijjiiramne, geeddiramuun kan bira hin jirre gammachuun keenya eenyudha? Waaqayyo. Abdiin keenya isa waan ta'eef isarra abdii keenya kaanneerra waan ta'eef haalli dhufaa darbaan nu naasisuu hin danda'u. Dhaabachuu qabna. Isa wajjin dhaabachuu qabna. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Gooftaa wajjin akka dhaabattaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isa wajjin akka dhaabattaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isa wajjin deemsa keessan akka godhattaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Ameen. Dan dubbadha yeroo baay'ee waan kana deemsa keenya wanti karaatti dhaabu hin jiru. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Humni danda'ee deemsa kiristaanaa karaatti dhaabu hin jiru. Kiristaanni ofii isaatii garuu dhaabachuu hin danda'a. Aftuudha. Ofii isaatii deemuu dhiisee yoo dhaabate hin danda'a. Garuu kan isa daangeef hin jiru. Sababni isaa gooftaan inni wajjin hin deemu maqaan isaa Elshaadaay. Maal jechuudha? Hunda danda'aadha waan ta'eef bakka deemsa kiristaanaa wanti karaatti dhaabu jiru. Wayii seexanni na sakaalee jedhee asaraa keessatti sakaaluu hin danda'u. Ameen. Ameen. Sin hin danda'u. Ameen ameen. Isin wajjin kan jiru Kiristoos hundumaayyuu hunduma danda'a Yesuus. Hunduma beeka Yesuus. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yoo ati dadhabdes inni si faana jira. Yoo ati jabaattes inni jira. Yeroo hundumaa inni jira. Ameen ameen. Kanaaf gammachuun karaa irratti nu mudatu maal gochuu hin danda'u? Nu dhaabuu hin danda'u. Gaddi karaa irratti nu mudatus maal gochuu hin danda'u? Nu dhaabuu hin danda'u. Hundumaa karaa irratti arganne. Eeyoobuma laalaa dhiisa kan waan amma yeroon qabu waan ta'eef hin kaasu. Eeyoobuma laalaa dhiisa. Karaa irratti waa hundumaa argate. Haa haadha manaas argate waggaa 20 booda yookaan akka isaaniitti sanii ol ta'uu danda'a. Akka keenyatti waggaa meeqa booda? Waggaa 20 booda waan argateedha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isheen qaama isaa taate. Sinitti meera bee caalchisa sinii meera. Inni kunuyyuu maal ta'a? Isin gana yoo bin gane mun ganne. Ganeera. Yoo garuu ammayyuu maal godha ture Waaqayyoon? Waaqeffata ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen. Wanti guyyaa keessa arganne nu dhaabuun qabu. Imala keenya dhaabuun qabu. Deemsa keenya dhaabuun qabu. Tajaajila keenya dhaabuun qabu. Yaamicha keenya dhaabuun qabu. Warra tajaajilta illee yoo ta'e wanni karaa irratti isin mudatu isin dhaabin. Lolli guddaa isin irratti banamuu danda'a. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kan warri miidiyaatti baane kun lola baay'ee nurratti banamu waayyuu nageenya. Hin qabnu yeroo sana dhageenya. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Waa'ee keenya namoonni baay'een haasa'uu danda'u. Waa'ee keenya namoonni baay'een dubbachuu danda'u. Nuti garuu waa'ee gooftaa bichaa beekna. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Akka tokkummaan nuyi gooftaa jidduu jiru bichaa beekna. Isarraa bichaa dhaga'uu barbaanna. Hawwaatu waceera. Kanaaf hawaaseera. Nuti deemsa keenyatti oofumna. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Maaliif yaamicha keenya beekna waan ta'eef. Jalqaba keenyas beekneerra. Giddu galeessa keenyas beekneerra. Umura keenyas immoo galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u.
Kanaaf Yesuus maal jedhe warra foon ajjeesan lubbuu garuu waa gochuu hin dandeenye maal goona jagnaan akka keenyaan jiru galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u ameen ameen sodaa hin qabnu ameen ameen Yesuusiidhaaf galanni guddaadha sodaa hin qabnu osoo sodaa qabaanne gaafa Yohaannis morma irraa muran wangeelii dhaabatu osoo sodaa qabaanne gaafa Yaaqoob morma irraa muran wangeelii dhaabatu osoo sodaa qabaanne gaafa Yohaannis zeetiidhaan dabbisanii affeelanii wangeelii dhaabatu osoo sodaa qabaanne gaafa Phexros hidhan wangeelii dhaabatu Yesuusiidhaaf galanni guddaadha osoo sodaa qabaanne gaafa Xileen as keessa ijjisaa bade والله اللي أسمعت يا حبيبي يلا نقول فيني يسوع يفاتو أمين سينا كتاب قبلنا نيجي والله قام سلاي مقالة كنا تقام كذا بده بنتي وديرو ما لا دور لما فاك كم ده يلا نقول فيني يسوع يفاتو أمين أمين بايكني كيسا ورس كيسرته سلا بودا مال تاده قفتا ورته إرجعني جي سابري بودا نموني بايك كيسا كنجر تاني قفتا ورته وانجيل أريج شوران eenyum tudaabu karaa nuti qabanne kuni karaa dhaabatu galanni bulbinni Yesuus dhaabatu ameen ameen beekne nu gale hubanne galanni bulbinni Yesuus dhaabatu wala akkasumaane waluma qabamne waan duuka yaa jiru nu gale kan waaqeffachaa jiru Yesuus dhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen hojii keessanii qabamtanii wanta adda addaatiin biizii taatanii waan guyyaa keessatti argattanii biizii taatanii gooftaa kan waaqeffanne yoo taatan abijaan tokko yoo tajaajilu akkas jedha siin galle jedha siin galle osoo kana ariitu deebiin kee gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos dhufu yookaan gaafa tidhattu Yesuus maa dhufuu didee ilaalla namoonni Yesuus dhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen dhufaatiin isaa dhiyaateera jedhee Phaawulos lallabeera Yesuus illee sanuma dubbatee deeme hin dhufne isaa jedha namoonni ani garuu waan tokko hin beeka galanni fulfinni Yesuus dhaaf haa ta'u Yesuus yoo dhufu baate yoo argan deema dhufaatiin isaa dhugaa guyyaan isaas hin beekamu hin dhufa garuu damma qaayee dhabeera yoo gooftaan dhufuuyyuu baate ati deemta moo hin deemta galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u ameen ameen bakka amma namoonni baay'een bakka gooftaan turee dhufee minaa gabba atuu hin deemta gara isaa maaltu kana keessa qorannoo keessa si galchisi meenyumtuu hin beeku abbaarraa kana fayyadameera maal gochaa qorannaa adda addaa keessa garuu guyyaa sun amantoota irratti akkattuutti dhufu hin danda'u amantoonni maal waan ta'ani dammaqanii qophaa'anii eeggatu guyyaa suni gaafa jedhu guyyuma gooftaan kuusan bichaa isanii ilaalinaa guyyattiin lama oolamaami isheenis tokko gooftaan dhufa tokko moonutu bee kanaafuu yeroo hundumaa maal ta'u qabnu Ejinatima. Guyaan gooftaa dingataa jedhameera. Eshi. Guyyaan dingata gooftaa jedhamanii maame. Hin beekamumi. Kanaaf guyyaan gooftaa dingataa. Kanaafuu yeroo hundumaa maal ta'uu qabda? Kan qophooftu gooftaan haa dhufu osoo hin ta'e ati deemuudhaaf qophaa'e. Gooftaan dhimma dhufu hin dhufa. Ati deemuuf hin qophoofne yoo ta'e hin haftaa jechuudha. Inni galee ifa dubbi ifa ta'uu qaba Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen gooftaan hin dhufa sirrii yoo dhufuu baate iyyuu ati gara isaa qophooftee eeggachuu qabda takka osoo makiinaa keessa jirtu makiinattiin galabbatamte galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u takka osoo xiyyaara keessa jirtu xiyyarattiin galabbatamte karaa beenaa deemu gooftaa bira deemu bichaadhaaf garuu qophaa'u galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u ameen ameen karaa barbaade haa ta'u dhufaatiin
Ani garuu maal ta'ee kun qaba yeroo hundumaa qophootanii eegdan taanaan guyyaa suni akka hattuutti isinirra ibsa. Akka hattuutti kan jedhe tokko warra amananii of eeggannoo hin qabneefidha. Warra amananii of eeggannoo qabanii guyyaa sun guyyaa akka hattuutti. Warra amananii of eeggannoo hin qabneef guyyaa sun akka hattuutti irra dhufa. Warra amananii of eeggannoo hin qabneef guyyaa sun akka hattuutti irra dhufa. Inni lammataa warra gonkumaan amanan irratti guyyaa sun akka hattuutti irra dhufa. Kanaaf maano Tasalonqee irratti obboloota guyyaa sun akka hattuutti isin rafu hin danda'u. Isin maal waan taataniif ilmaan ifaa ilmaan guyyaa waan taataniif jedhee sagalee Waaqayyoodhaan dubbata. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf gooftaan maal fuudhee hin fuudhee maaloo ta'eessanii wantummaan isin cannaqe tokko iyyuu abbaa irraa kana wanti kan beeku waan hin jirreef. Isin garuu deemuudhaaf maal ta'u? Qophaa'u. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Bakka deemuudhaaf qophaa'u. Namni waa'een gooftaa galee biyya lafa kana jiraachuudhaaf hin hawwa jedhee yaada. Yoo hojiin qabaannu lafa kanarratti wanti inni hojjetu hin jiru taanaan namni waa'een gooftaa galee biyya lafa kana jiraachuudhaaf hawwii shiyyuu hin qabu. Deemuu hawwa guyyaa guyyaadhaan. Deemuu hawwa guyyaa guyyaadhaan. Rakkinni ishii wanti ishii marti namatti hin tolu waan ta'eef Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa kanaan dubbadheen xumura. Egaa karaa irratti gaddi si fudhatee akka hin sokkine ofii kee eeggadhu. Karaa irratti gammachuunis si fudhatee akka hin sokkine ofii kee eeggadhu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Karaa irra deemtu irratti karaa kanarratti gaddi si mudachuu danda'a, gammachuunis si mudachuu danda'a. Lamaan isaaniiyyuu si fudhatanii akka isaan hin sokkineef gooftaa biraas butanii akka isaan hin deemneef maal godhi? Eeggadhu. Yeroo hundumaa gammachuu gooftaa keessatti ture. Gammachuun biyyi lafaa kun akka hin saamne, hin harkifne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Bakka gammachuun biyya lafaa kanaa ta'e gaddi biyya lafaa kanaa si fudhatee akka hin sokkineef ofii kee eeggadhu. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa yommuu dubbatu barumsa keef ofii kee yoo eeggatte jedhaan Ximootewoosiin. Atis sabni ati geggeessitus gara jireenyaa dhaqaadha. Hin eeggatu yoo ta'e innis baduu danda'a, sabni sunis baduu danda'a. Kanaaf jireenya keenya eeggannu gooftaan sinaa eebbisu. Barriif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Egaa ergaa sagalee Waaqayyoodhaa tokkoon keenya bira osoo hin darbin nutti dubbate kana waan natti dubbatteef galatoomi jechaa hin kadhanna. Haleluuyaa. እግዚአብሔር ተናግሮናል። እያንዳንዳችን ነቅቶናል። ኑቱቀራ ሁንዳ keenya nutti dubbateera Waaqayyo. Jireenyan ta'u wanti wanni bira hundee sagalee Waaqayyoo irra yoo dhaabanne malee gadi qabamne sagalee Waaqayyoo yoo barsiifamne malee wanni bira jireenyan ta'u. Seetti meera hundumtuu karaa irratti dhufe karaa irratti nu dhiisee deema. Yoo nu dhiisee deemuudhaa baate iyyuu nutu dhiisnee deemna jedheera. Bakka waan karaa irratti arganne hundumaa isaa ijoollee keenya haa ta'u qabeenyaa keenya haa ta'u kamuuyyuu waan karaa irratti arganne hundumtuu nu dhiisanii deemuu danda'u akka yoo nu dhiisanii deemuu baataniyyuu nutu isaan dhiisnee deemuudhaaf jirra. Kanaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'uu qabna. Yeroo hundumaa dammaqoo ta'uu qabna. Abdii keenyaaf jiraachuu qabna. Abdiidhaan jiraachuudhaaf jalqaba ofii beekuu, jiddu galeessa ofii yookaan immoo guyyaa ofii keessa beekuu, sana booda immoo xumura ofii beekuudha. Waan karaa irratti nu mudatu irratti dhaabachuu osoo hin taane galma keenya beekuu qabna. Fiigicha keenya xumuruudhaaf. Namni fiigicha irra jiru osoo fiigicha isaa hin xumurin waraaniin baay'ee yoo kennameef harki baay'ee yoo walitti rukutameef galma osoo hin gahin hin dhaabatu harka baay'ee duraa rukutame nama baay'ee sun ajaje
jedhee galma isaa osoo hin gahiin osoo galma hin gahiin hin badhaafamu waan ta'eef. Maarra doolaa baajaalaa baadiyyaabos galma ga'uu nu gaafata yaa saba Waaqayyoo. Fiiguun gaariidha. Fiigichi keenya yoo hin xumuramin waa'ee hin baasu waan ta'eef. Amanuun keenya gaariidha. Amantiin keenya hojii gaariidha yoo mul'atin waa'ee hin baasu waan ta'eef. Kan gooftaa ta'uun keenya gaariidha. Gooftaa wajjin yoo hin jiraanne gatii hin qabnu waan ta'eef. Yesuusin beekuun keenya gaariidha. Isa beeknee isatti hin jiraannu yoo ta'e faayidaa hin qabu. Maatiyos 7:21 hanga 23 qanii gaafa laalta. Raajota baay'eedha kan salphate iddoo sanatti. Namoota gurguddoodha iddoo sanatti kan salphate. Ani isin hin beeku jedheen Yesuus. Hin jiraanne jaalala of keessaa hin qaban ture. Jaalala of keessaa hin qabani. Jaalala of keessaa hin qaban ture. Rabadona malaba jala variabos. Pastor wajjin himmee kadhanna. Hallelujah. Nekla dona malaba diaboro loba jana mariabos.